11. Harka fuune maqaan kiyya Amaanee Badhaasoo jedhama. Amma 4th District Minnesota irraa isin dubbisaa jira. Barcuma Federaalaa Kaangiresiif dorgomaa jira. Hawaasa keenya keessaa yeroo tokkoffaaf barcuma Federaalaaf Minnesota irra dorgomaa jiru ana. Hedduu gammadeeraa deeggarsa keessaniif galatoomaa. Waan lamaan nu deeggarsuu dandeessan akka mo'anneetiin Washington DC deemnutti. Tokkoffaa websaayitii keenya Amaanee for Congress kan jedhamu irratti dooneetii godhu qarshiin nu deeggaru. Yoo green cardii qabaattanis, yoo American citizen illee taatanis, isin hundinuu nu deeggaruu dandeettan. Minnesota qofa osoo hin ta'in Ameerikaa hunda keessa. Lammaffaa caucus and convention kan jedhamu tokkotu jira. Endorsementii Democratic Party kiyyarraa waan fedhuuf February 1 guraandhala 1 bara 2022 kan amma dhufaaru kanatti nu wajjin dhaabbattanii guyyaa san sa'aatii 6 cinatti yoo hirmaattan baay'ee nu deeggara. Websaayitii keenyarra Amaanee for Congress yoo dhaqxan maqaa keessaniif maqaa abbaa keessanii, iimeelii keessaniif nambara keessan yoo nu kennitan websaayitii filaawutii gootanii jechuudha. Isiniif bilbillee iimeelii isiniif goonee bakka kam akka dhaquu qabdan guyyaa san jechuun February 1st bakka kam akka dhaquu qabdan isinitti himna. Kanaafuu waan lama saniin nu deeggaruu dandeettanii kaayoon kiyya siyaasaan kiyya kan ummataati. Maaltu ummata keenya ummata Ameerikaa of fuuldura deemsisa kan jedhu irraa kan ka'e deeggarsa keessaniif hedduu isin galateeffadha. Galatooma guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Oromiyaa 11. Harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 kun qophii sona guyyaati. Qophii sona guyyaa keenyaadhaa keessatti waa'ee filannoo mari'achuudhaaf deemna. Filannoon jechuun kiyya koongirensii bara dhufuu bara 2022tti adeemsifamuudhaaf deemu yookiin filannoo isaa irratti dubartiin Oromoo yookiin dhalattuun Oromoo takka aadde Amaanee Badhaasoo dorgomaa jirti. Isa irratti warra volunteer yookiin fedhiidhaan isii gargaarutti jiran keessaa dargaggeessi tokko qabadhee istuudiyootti argamu. Obbo Abdul baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eedan galatoomaa. Mee gara marii keenyaatti seenuun dura daawwattoota keenyaaf guututti of beeksisi eenyu isin jedhan. Maqaan kiyya Abdul Fattaa Saamiruu jedhama. Asumatti Miniyaa magaalaa kana keessatti guddadhee asumatti baradhee amma filannoo Amaaneen itti dorgomaa jirtu kana waliin dhaabachuu fi akkamitti nama keenyatti beeksisnaa akka jedhu irraa asitti isii waliin dhiyaadhe. Galatoomi Abdul mee bilisaan yeroo ammaa kana aadde Amaanee gargaarutti jirta. Aadde Amaaneen dhalattuu Oromooti. Maaltu aadde Amaanee akka bira dhaabbattu yookiin bilisaan akkasii gargaartu filannoo kanaaf si kakaase? Wanti irratti na kakaase barumsa irrattis yeroo baradhu as University of Minnesotaatti wanti irratti xiinxallee baradhe maqaan urban political economy jedhama yookaan jechuun ijaarsa daldaltii magaalaa yookaan maaltu magaalaa ijaarchaan gayaa waan jedhu irraa baradhe. Kanarratti barachuun immoo as magaalaa kana keessa waggaa 18ffaa keessa jira. Kana keessatti nama keenya yookaan mootiyyuu nama na fakkaatu waan kanarratti ka hirmaa'ee yookaan mootiyyuu bootaa ga'ee waan hin argin xiqqoo akka gaddinaatitti natti mul'ate. Amaaneen immoo bootaa kanatti dhiyaachuun waa baay'ee ana isiidhaaf bu'aa ka qabu irra anaa fi nama ana fakkaatu bu'aa irra qabaa ka jedhu irraa haga danda'een humna kiyyaan wanti sa'aatii irra wanti namaa kennan hin jiru. Sa'aatii kiyyaan haga danda'ee hin deeggaraa jedheetiniin itti ka'e. Kanaafuu xiiqiisi keessa bule ka gaafa barataa turtee fi waan hawaasni Oromoo keessa jiru ilaalteetiin si deeggaruu jirte jechuudha. Dhugaa sanumatu itti na kakaase eeyyan. Mee gargaarsi hanga ammaatti isin warri volunteer gootan yookiin fedhiidhaan si gargaarutti jirtan kun gargaarsa akkamiitii maal gargaaruu jirtan? Waa baay'eerraa garuu mootiyyuu anis wanti irratti xiinxallu akkamitti isii nama keenya osoo hin ta'in nama keenya qofa osoo hin ta'in jiraattota St. Paul, Woodbury, Roseville kanneen akkamitti bebbeessisnaa ka jedhu irraan gargaara.
kun immoo yeroo garii namatti bilbiluudhaan gargaara. Kun immoo yeroo isiin olii gad deemteetiniin balbala namatti dhooftee nama dudubbistu waliin deemneetiniin gargaaru kan kana fakkaatu ammaa fi akka itti gargaaraa jiru. Kanaafuu jiraataan naannoo atamanaa tuttee kunniin kutaa magaalaa kanneen keessa sabaaf sablammoota garagaraattu jira, uummata gosa garagaraattu jira, bifa garagaraattu jira. Uummata kanniinis balbalarra deemtaniitiin sochooftan jechuudha. Tokko tokkoon maruu bira dhandheetiniin waa'ee isii irraa isiidhaan nama wal barsiisna. Galatoomii Abdul, namoonni biroo akka isin gargaar akka adde amaanii gargaaraniif hojiin isin hojjetaa jirtan maaltu jira? Warroonni isin gargaaruu barbaadanoo akkamiin isin gargaaruu danda'u? Akka itti nu gargaaruu danda'an warroonni nu gargaaruu fedhan websaayitii isii amaneforcongress.com jedhanii achirratti iimeelii isaanii guutuu danda'an yookaan immoo lakkoofsi bilbiluu danda'anillee 651-378-5139 achitti teeksti maseejii illee volunteer godhuu qabaa jedhanii nu beeksisanii warra fedhii qabu jechuudha. Wal nu qunnamuu danda'an. Ergaa mootiyyuu gargaarsi maal fakkaataa yoo ka jedhan taateef booda itti irraa dubbachuu deemna. Garuu mootiyyuu ammaan wanti nu barbaachisu bira dhaabachuu namni mootiyyuu filachuu hin dandeenye haga danda'een dooneeshinii yoo kennuu fi danda'an taateef dooneeshiniidhaan gargaaru yookaan mootiyyuu alaallee namni erga kana dhaamsa kana dhagayeetiniin nama Minnesota magaalaa isiin itti dorgomtu kana keessa jiraataa beeksisu yoo ka fedhan taateef bilbilaniitiniin hubadhaa nama akkanaatuyyuu wal dorgomii irra jiraa jedhanii beeksisuudha gargaarsi akka itti gargaaruu danda'an. Galatoomii Abdul Mee adde amaanii badhaasoo gara koongiresii erguun bu'aan inni uummata Oromootiif qabu maali jettee yaaddaati? Anammatti hanqisuun illee malaa yoo hanqise isin itti naa guuttanii akkaataa isinii fakkaatutti garuu mootiyyuu ana wanti bu'aan nu qabu bu'aa guddaadha jedheetiniin yaala. Amma yoo rakkinni tokko biyyatti uumame waa ta'e akka gaariitti walitti hirmaanna garuu mootiyyuu hirmaannaa kana keessa bootaa mara hulluuqii mara nu seenuu hin dandeettu sagaleen teenna. Amaaneen teessoo tanarra taa'u jechuun akka namni muluun dhufeetiniin isii waliin teessoo kanarra taa'ee isteeta 50 Ameerikaa keessa jirtu kanatti haga White House hin geettutti iyyannoon kenna wanti nu quuqe namni marti Ameerikaa keessa jiru dhaga'e jechuudha. Akkamitti isii namni isii waliin teettu nama isteeta kana mararraa filatameetiniin namaa bakka bu'eetiniin achi taa'u. Hiriirri nu baanu nurraa hin hafa. Hafuullee baatu hiriira baaneellee hiriira baanu kanarratti atantamaan wanti furmaanni tokko hin dhaga'ama jechuudha. Ergaa mootiyyuu as deebi'ee amma fakkeenyaaf warra ollaa kenna yoo laaltan Ilhaan Omar isiin filatamuun saba kanaaf bu'aa gaarii bu'aa baay'ee bu'eef waan kana jedhee isinitti himuu amma silaa hime dheeraadha. Garuu mootiyyuu waa baay'eetu nurraa hafa. Kifiyyaan nama adda addaatitti baasneetiniin sagaleen keenya akka nu dhagayamu sabni keenya miidhamaa jira. Warra loobiidhaaf akka kafalamu kanneen nurraa hin hafa waa baay'eetuyyuu nurraa hafa. Isimma ergaa mootiyyuu ijoollee gurguddattuuf ijoollee xixiqqoo amma asii guddattuuf hamilee ta'aaf akkamitti hamilee ta'aaf bootaa kanatti uf argan ijoolleen guddina kanarratti uf argaa deemuudhaaf isiin fakkeenya tokko ta'uu fi ni dandeetti jedheetiin Galatoomii Abdul akkuma ati jedhaa turte wanni tokko hawaasni Oromolleen wanni irratti sirriitti xiinxaluu qabu adde amaanii gara koongiresii erguu jechuun amaanii qofa gara koongiresii erguu osoo hin taane sagaleen hawaasa Oromoodhaa akka humna godhatu akka dhageettii qabaatuuf hiriira yeroo hunda baanu kana keessatti sagaleen hawaasa Oromoodhaa dhagahamaa hin jiru. Kafaltiin akka ati jettee kaafte kun namoota hedduudhaaf kafalamee akka sagaleen keenya dhagahamu godhamu kun irraa hafeetiin kallattimaan ilaalchi yeroo ammaa kana uummanni Ameerikaadhaa yookiin bulchiinsi mootummaa Ameerikaadhaa Somaaliyaadhaaf qabu sababa Ilhaan Omaris jijjiiramee jira. Kanneen hambisuudhaaf ilaalchi nama keenyaaf Ameerikaan qabdus ummatuma keenya kanaahu Ameerikaan sirriitti hubachuudhaaf koongiresii keessaa nama qabaachuu qabna yaada jedhu. Kabiyyaa isaatii ka'asiituufuyyuu bu'aa baay'ee nu qaba jireenya jiraattota biyya keenyaa ka'as jiruufuyyuu bu'aa guddaa akka qabu hubachuu silaa dhaamsi adda barsuu fedhu san hubadhaa akka waa guddaa nu taasittuyyuu. Galatoomii guyyaa
Noovembar 27 sagantaa qabdanii dhagahe. Sagantaan kun sagantaa akkamiiti eessatti? Sagantaan kunis seem poolitti amma event center ka jedhamu adreesa barreessuu hin dandeenyaa boodarratti. Sagantaan kun ka waamameef waan adda addaati. Community event fi akka tajaajilaan haga dandeenyeen bira akkamitti akka amaanee bira dhaabanneetiniin sagaleen keenya kun akkamitti bakkaan gayuu dandeenyaa waan jedhu irratti ka waliin mari'annu soo akka marii waldaati jechuudha guyyaan kun ka waamameef. Marii hawaasaatti gaggeeffama jechuudha. Kanaafuu umee ati dhaamsi hawaasaaf gootu sagantaa kanaaf yaamichatti gootu jira. Dhaamsi an godhu haga dandeettaniin dhufaati koottaati nu bira dhaabadha baradhaa amaaneen filannummaan kun bu'aa maal akka nuuf qabu jireenya keenya Ameerikaa keessatti fi jireenya warra keenya biyyaatiif bu'aa maal akka qabu koottaati hubadhaa wal haa barannu amaanee baradhaa namni asiin dura sin baratin guyyaa sun carraa san fudhadhaatii koottaa baradhaa jedha. Kanaafuu nutis wanni jennu namoonni gaafa walgahii duraanii irratti sin hirmaanne kanneen dhufu barbaadanii haftan ammas sagantaa lammaffaa irratti akka argamtanii boodarra waan itti deebinu ta'a. Filannoodhaaf mee gara filannootti haa tarkaanfannuuti namni tokko filannoodhaaf galmaa'uudhaaf ulaagaan inni isa barbaachisu biyya kanatti maali? Namni tokko filachuudhaaf wanti guutuu qabu guyyaa filannoo san irratti guyyaan filannoos Noovembar 8 duratti amata 18 ta'uu qaba. Amata 18 ta'eetiniin sittizina biyya kanaa ta'uu qaban akka itti filatan. Mee waa'ee lammummaa kaaftee jirta. Guyyaa filannoo san duratti waggaa 18 guutuu qaba namni tokko. Namoonni wanni biraa wanni isaan dhiyeeffachuu qaban akka ragaatti maaltu jira? Akka ragaatitti wanti filannoodhaaf galmaa'uu ni danda'an biilii elektirikaa yookaan immoo tuyyuu baankii irraa ragaa yoo qabaatan filannoodhaaf galmaa'uu hin danda'an. Nama ragaallee yoo qabaatan ta'eef namni sun ragaa namaa ta'ee filannoodhaaf galmaa'uu hin danda'an. Namni tokko ragaa namaa ta'uudhaaf kiraateriyaa yookaan immoo tuyyuu galmeedhaaf waan isaan murteessuu danda'u sanniin maraa guutuu danda'an qabaachuu qabu. Kanaafuu biiliin wanni isaan barbaadan iddoo jireenya nama sanii beekuudhaaf. Galatoome filannoon kun marsaa meeqa qaba yoomitti adeemsifama? Filannoon kun marsaa 3 qaba. Marsaan tokkoffaa kaakes ka jedhantu jira. Kaakesiin kun ka irratti hirmaatan Febraarii 1tti. Ergaa mootiyyuu primary ka jedhamutu jira. Primary'n August 9tti. Ergaa general election ka jedhanitu jira. Ka waliigalaa jechuudha. Kaakesii kanarratti Noovembar 27 kanarratti wanti nama irraa hubachiisnuyyuu akkaataa itti namni kaakesiin kun maal akka ta'e akkamitti irratti hirmaatanii ka jedhu nama barsiisuuf deemna guyyaa san irratti. Namni tokko erga galmaa'uu isaa karaan ittiin mirkaneeffachuu danda'u akkam? Karaa kamiin mirkaneeffata? Akki itti mirkaneeffachuu danda'an websaayitii iwillvote.com jedhurra deemaniitiniin ergaa tartiibaan adreesa ka itti barreessanii ka galmaa'aniif hin galmoofne kaanii hubachuu achirratti hin danda'an. Websaayitiin ammas iwillvote.com jedhama. Websaayitii kana yoo seenan wanni isaan guutuu qaban maal fa'aatu jira? Adreesuma gaafataa akkasumatti adreesaan guutaniitiniin hubachuu danda'an. Ati dargaggeessa Oromoo tokko nama biyya kanatti guddatee baratee dhaamsi ati akka dargaggoo Oromoo haala siyaasaa Oromoo haala jiruuf jireenya Oromoo argee guddatee tokkotti dhaamsi ati dargaggeessa biyya kanaati biyya jiruuf qabdu maali? Galatooma gaafiin jabduudha. Garuu an akka kiyyatti dhaamsii an dhaamuu fedhu haga dandeenyeen haa itti tattaafannu waanuma dandeenyuun. Anis wanti kanatti na kaase waan beeku waan irratti baradhee akkamitti saba kiyyaaf nama kiyyaaf bakka bu'ee yookaan haga danda'een irratti hojjadhaa ka jedhutuyyuu na kaase. Amma keessattuu wanti dargaggeessa biyya kana jiru dhaamuu fedhu filannoo kanarratti haga dandeenyeen hirmaayuu qabna. Yoo ofiillee filachuu hin dandeenye maatii keenya barsiisuu qabna akkaataan itti filatan. Filannoon kun bu'aan inni qabu maal akka ta'e haga dandeenye wal barsiisuu qabna ka jedhu dhaamsi kiyya.
biyyatti immoo tuyyuu haga danda'e namni illee biyyaa irraa dhugaa yoo jedhan dubbachuu hin danda'u asitti guddadhee waan asii beekaa asii wanti dhaamsi an qabu sanuma. Egaa kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 namoonni kallattiidhaan nu daawwataa jirtan filannoon keessattuu warri magaalaa lakkuu keessa jiraataniif dhaamsi isinii dabarsuu barbaannu filannoon gosa sadiitu jira. Filannoon marsaa jalqabaa isa kaawukas jedhamu kan itti aanu immoo piraayimarii jira kun immoo jeneraal eleekshiniitu jira. Sadiin isaa yoomiif filannoo gosa akkamiiti jedhuuf gareen sagantaa kana qopheessaa jiru yookiin koreen sagantaa kana qopheessaa jiru November 27tti akka irraa nafne jabeesseetiin isi yaamutti jira. Guyyaa san walaa agarruu achitti dhaamsa kana irraa baradhaa yookiin irraa fudhadhaa isiniin jenna. Amaanee gara koongiresiitti erginuun dhaamsa keenya kan obbolummaati galatoomaa isiniin jenna. Guyyaa gaarii. Oromiyaa 11